Dhangala'aan qaama saala dhiiraan kan mul'atu yeroo ujummoon fincaanii kan baattuu fincaanii yookaan bilaadarii irraa gara araatti geessitu yeroo isheen madooftu kan infilaameeshinii godhattudha. Kanas yeroo hedduu kan namatti fidan baakteeriyaa saalqunnamtiin daddarban kanneen akka gonooriyaa, maayikoopilaazmaa fi kilaamaadiyaa kanneen jedhamanidha. Haa ta'u malee darbee darbees dhibeen kun kan saalqunnamtiin hin dhufne ta'us ni danda'a. Namoota akkasii biratti dhangala'aan furdaa kan akka furrii wal qabatu ba'uu fi dabalataan immoo fincaan yeroo fincaan isaan gubu akkasumas fincaan dafee isaan qabu mallattoo mul'atanidha. Kun egaa yuureetiraayitስ kan jennudha jechuudha. Yeroo mallattoo akkasii ofirratti argan haadha manaa isaanii waliin mana yaalaa deemuudhaan qoratamanii maaltu akka kana fide yaala barbaachisaa argatanii dhibee kanarraa bilisa ta'uu ni danda'u. Dirqama haadha manaa yookaan hiriyaa isaanii wajjin ta'uu qaba. Sababni isaas isaan yaalamanii yoo haati warraa isaanii yookaan hiriyaan isaanii yaalamne ta'e dhibeen kun deebi'ee isaan qabuu danda'a waan ta'eef. Wanti kun yaala gahaan argatiin hafnaan rakkoo adda addaa fiduu danda'a. Isaan keessas rakkoon dhufuu ujummoo fincaanii keessatti malaa kuusuu akkasumas immoo ujummoon fincaanii dhiphatee fincaan isaan dhorkuu kana malees immoo qaama naannoo sana jiran qaama namaa infekshiniin kun naannoo sanatti faca'ee dhibee adda addaa uumuu danda'a jechuudha. Kanaaf yaalamuun barbaachisaadha. Yaalamnaan furmaata gahaan argatu turtii gaarii.